Gabaasni amma qabnu waa'ee jecha goototaatiin gara feetan nu geessaa dubbiin garaa nu baatee garatti nu deebitee jirti. Kanaan achi waan feetan nu godhuu dandeessu lubbuun gaafa dhalatte duuteem du'a sodaa haqarra hin darbiniif sobsumni jijjiiramus ibiddi ummata gubaa jiru sanumaam jecha Haajii Aadam Saaddooti. Abbaan haqaa yoo callise diinni namarra koraam ajjeeftuun kun anaannaa ajjeefti malee seenaa koof sachii ummata Oromoo hin ajjeeftuum. Ummanni bilisummaa hin qabne sareedhaam keessattuu saree fayyaa hin qabneem. Oromoon yoo oodeenuu diina ofirraa kaasaam qawwee dandeenyu haa tolfannuum dadhabnu qabeenya qabnuun haa bitannuum dadhabnu diina keenya irraa haa hiikannuum ummata cinaa keenya hin keenye kana qawwee dhiisne irraa binne itti gurguruu baannu torban takka keessatti biyya teenyaa yaafnaam jecha jaarraa abbaa gadaatiim. Afaan Ormaa kan tolche kabajaa isaatii wajjin reediyoo naqamaa osoo ka'anii lolanii diinni baqatee dhabamaa ulaa yookaan balballi cufame hundaatu ni banamaam jecha Bashee Bakrii Sabalooti. Anaafi waahilli xiyya biyyaa baanee biyya Islaamaa dhaqne rakkoo sabni keenya qabuu itti himne hidhannoo akka nuuf kennan kadhannaa achirraa deebinee bombii harkatti qabanne tokkoon keenya gara magaalaa Cirootti deebinee yeroo takka keessatti ashkaroota bakka lameenuu jiran bombiidhaan daaraa gooneeti saba keenya bilisoomsinaam jecha Sheek Muhammad Rashaadii. Barannu malee hin bilisoomnu namni barate akka mi'aa karameellaatti dhandhamamaam ummanni Oromoo barachuu qabaam lammiin barate immoo mirga isaa falmataam lubbuutu darba malee dhugaaf seenaan hin darbuum qabsoon mana ofiitti eegaltiim jecha Taaddasaa Birruutiim. Duuti kan koo du'a gootaatiim dhiigni kiyya dhiiga bilaash dhangala'e mitiim dhiiga saba kiyya bilisoomsuuf dhangala'eem jecha Maammoo Muzammiriim. Gabrummaa dandeenyu hiddaan buqqifnaam dadhabnuu ilmaan itti guddifnaam Oromoof duullee Oromoof duunee jecha Waaqoo Guutuutiim. Gabrummaa manna du'a wayyaa kanaaf fincillee daggala filannee jecha Usmaayyoo Muusaatiim. Gabrummaarra duuti bilisummaadhaam jecha Elemoo Qiltuutiim. Jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuurra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uunaaf wayyaam jecha Husseen Buneetiim. Namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabatee irraati gara argetti jallataam jecha Eebbisaa Addunyaatiim. Waan baraa hin beekanii barree achi keenyaam jecha Abbaa Jifaariim. Wallaahi ani Oromoodhaa Oromoo jennee baanee Somaalee jennee hin galluum jecha Haajii Abdullaahi Ganamootiim. Biyyi diinagdee hin qabne lafee foon hin qabneem dhagaa diinni nutti darbee walitti qabne OMN ittiin jaarraam dhugaa qabna haqa qabna tokkummaan falmannaa ejjennoodhaan diina caallaa hojiidhaan diina caallaa ni injifannaa gabrummaa ilmaan teenya hin dhaalchifnu bilisummaa malee hammamiyyuu turu harmaa fi mootummaan kufuu hin ooluum. Gooftummaa hogasii fi waardiyummaa tolas asirratti dhaabbachuu qabaam namni qaanee nama galaafataam ololli isaanii kan afaan isaanii Oromoo kan afaan isaaniitiin himamu Oromoo haxxifachiisuu gaafa afaan keenyaan himame akka haqqisiisu waan beeknuuf tamaaf deeggarsa miidiyaalee Oromoo qaban yoo jabeesse malee hin miidhuum. Qabsoon Oromoo kan guddatee dhiiga ilmaan Oromootiin malee gumaataa lagaatiin miti gaan funyaan qabeef qabsoon Oromoo hin qancaruum. Qeerransi maaliif du'a jennaan kalla'oo isaatiif Oromoon maaliif du'a jennaan biyyuma isaatiifi. Wadalli harree hanga fedhee alaa kuyyuu waraabeessa haadha manaa isarraa dhowwuu hin danda'uum. Walitti mufannee wal oonne malee garaadhaan yoom walitti hammaanne yeroo hunda ormii harka nu qabee duubaan nu dhiibee duraan nu masaka malee gara gabrummaatti hin baanu yaanni jedhu jiraannan akka dhuunfaaf sabaattis of salphisuudha. Yoomillee Itoophiyummaa dura Oromummaa koon dursaa I am Oromoo first jecha Jawaar Mahaammadi. Bosonaa bahanii biyya bulchuun ni danda'ama garuu digriin bosonaa hin argamu. Dimokiraasiin Itoophiyaa tarkaanfii tokkoon gara fuulduraatti lamaan immoo gara duubaatti deemtiim saamichi lafaa haa dhaabbatuum ummanni yoo waan nyaatu dhabee mootummaa isa bulchu nyaataam waaqaaf warri adiillee nama jabaatee qarqaaruum jecha Dooktor Mararaatiim.
namoota eenyummaa isaanii dagatanii burjaa ja'an dammaqsuun itti gaafatamummaa dhaloota qubee isa guddaadha. Oromoo akka kaleessaa tuffatanii dhiitanii fi hacuuccaan bulchina ja'anii yaaduun abjuudhaan abjuu hin milkaa'uu hin dandeenye. Oromoonni ijoollee isaanii afaan Oromoo barsiisuu dhiisuun sababa kamiyyuu amansiisaa miti jecha Firaa'ol Tolosaati. Gabaasni har'aaf qabnu kana fakkaata. Hanga walitti deebinuttu nagaan nuuf jiraadhaa.